irratti dubbanna. Hudduu isii kana gadi garagalchaniiti irratti ilaali wannoo hojjetanii saree fa'aa afaan isii gubbaa kaanii jaldeessa fa'aa irra kaanii maxaragaa madaamii fa'aa hudduutti gadi rakkisanii poostii godhan. Har'aa dhumtii fi ganniin gadi baaneen waa'uma amantaa keenyaa faarfannaani ani fi gannii fooloo irraa kaafadha uummata Oromoo tuni wannooleen maalidhaa shaarmuxaa qiraqimboo yoo musliima faarsine kiristaanni uftat ilmoo fakkii ilmoo shaarmuxaa nuun jetti rakkanne. Yoo musliima ifnee kiristaana faarsine ilmoo footootti amantan ilmoo shuxaamii nuun jetti musliimni ufte hudduu dasanitti bullamoo maalitti bullamee nutti maame irsa keessatti bullaa eenyutti jilbifannee sagannamee nu dhaggeeffadhaa warri musliimaatis warri kiristaanatis yoo nu Oromoo ebaluu akkana ta'e jenne ganda dhiisaa ganda faarsinaadha jedhan. Yoo nu xiqqishuma jimma keessatti wanni akkanaa ta'e sagalee taana fi ijoollee jimma seenne maaliif jimma maqaa dhoofte uuma jettu kana maa maqaa dhooftaa nu kurangaa. Wallagga keessatti akkana ta'e wallagga maal balleessite hoonu jennee wallagga gaafanne wallagga king maa waa wallaggaa dubbatta ilmoo bucii shaarmuxa. Yoo nu warra shawaa dubbanne shawaa king maaliif dubbatta waa shawaa shaarmuxa. Hudduu dasanitti bullaa nu amma meenatti maa. Nu amma amantii keenyas arrabsu faarfachuu dadhabne. Waa'ee musliimaa dubbachuu dadhabne. Dhugaa rabbi mee har'ame waa'ee samiraa sanuun beeku samiraa moo samiyaa jetta sanu samii sirraa gadda galabbaxamtu ilmoon qinqini. Nu waa'ee samiraa sanii beeku an argeetu beeku cittoo hambaa natti fidanii har'aa namitti takka hudduu gadi galabbaxee nan ani si allaalle samiraa sun daala gubbaa jirti hudduun gadi galabbaxanii ani agarree isiidha dhugaa rabbi. Ani akkanumatti affeermurii duwitii godhe ganni dhufte neelatti duwitii godhe har'a ammoo natti yaa'anii. Shaarmuxaa cittoo maali eenyu isinti maali mana namaa uftanii mee yaa rabbii ko isin warri musliimaa kun maaliif feesburii keenya dhaggeeffatta si jammar jechuudha nu amma faarfanne maal gootanii faarfannaa kanas dhaggeeffattanii komentii nuu kennitanii maal gootanii dhaggeeffattanii gurri keessan maaliif dhagayeedhaan maamme mee samiyaa isaa arrabsinu samiraa jettan tana isaa arrabsinu mee haa galabbannu is okay gurra maalitiin hanga umaatitti caqafattee Samira dubbatte sumiyaadha dubbatte sumayasiyaadha suma keessa suma namummaa keessa siyaa baate. Samira miti makaan jallisin. Sumayyaadha maqaan. Micaa sanuun beeku mee micaan narra kadheesiidhaan beeku natti fida akkasumas natti fidanii rabbii koyyanii hooyyeetu natti fidanii sumiyaa sanuun beeku sumii siyaa nyaakisu waaqni musliimaa waaqni kiristaanaa sumii siyaa nyaakisu sumii siin har'a nutti biiftee uummata walitti naqaa jira sumii siyaa nyaakisu ilmoo goowwanii. Maqaan nyaatte maqaa musliimaa nyaatte maqaa kiristaanaa nyaatte intalti takkittiin guma amma sumii wayyaan tanarratti king adama musliimaa dhuguma rabbii mee musliima jee namni sumiyaadhaan king jetta suni adama uguma musliimaa adama dhuguma rabbii sababni isaa musliimni takka amantaan keessanis waa'ee namaan dubbatinaa jedha waa'ee namaan arrabsinaa safuudha amantaa kee yoo kabajjee ufis kabajja amma wo isin waa'ee keessan dubbanne uftanii nu arrabsa samiraatti samuu king nu waa'ee keessan haasofnu uftanii nutti himinaa gaishii hin caqafatinaa feesburii keenya caqafattanii deebii nuun kenninaa hin caqafatinaa waan tokko efan jaalannetti hin caqafatinaa musliima keessan waaqeffadhaa galaa mana keessanitti adaba horadhaa sheelaa keessan maradhaa kadhadhaa waa'ee namaa hin haasayinaa isin ilaallatu waa'ee feesburii musliimaa kiristaanaa isin ilaallatu anas waa'ee ganii bara baraan gizee isin ramadaana ufta sheelaa maradheetanii una hudduu isin eegee qeessee isin wajjin ijjadhee baga geessanii ijoollee musliimaa baga geessanii isin gaafa xiqqishuma waan tokko dogongoree uftan gaana koruudha. Uftanga namni mee dogongora gaaf takka namaa hin laalu tigisti maaf akkana goote lakkiti jiitoo wanni kana sirrii miti kaasi wanni kun nurraan bareedu sirraa isin bareedu viidiyoo kana kaasi jetteetu namni takkitti dhufte keessan na barreessite annan kaasa garuu maali kun dilli kun muruun buci shaarmuxa miitiinyu duura bangaladesh pakistaane wanti isaan irratti hin barreessin jiru intala aayaa har'a natti naqmanii ana takka namni arrabsan beekuun yala naqman har'a Olu wajeetu TikTok masalu najib bisa subhan Allah je muslim ni. Abba siti gara cogara siti gara. Oh bicara doga itu Mana kisah rumahnya? Ani Sumayya irraallee hin dubbanne irraahis hin dubbanne dubbachuu wallaalee miti kootu gaafa tokkummaa Oromoo kootu nageenya Oromoo jenneeti malee Oromootiya amantaa kiyya kan caalu hin jiru namni akkuma ati amantaa keetiif wareegama lubbuu laattu ani kana kan morma irratti dhadheeru geetiif miti
bareedinaaf miti. Itti amaneetiin mormarra itti dhadheedha. Garuu dubbiin Sumayyaan dubbatte suni dhugaatti hootee dubbii safuu Oromoo cabsellee. Dubbii Sumayyaan dubbatte dubbii safuu cabsellee. Akka Oromootu safuu cabse. Sigalee rabiti hin ajooftan hin xirooftani si warri kiristaanaa jette. Deebiin laanneef tuffadheen isa jecha ishiin jette sun jecha akkaan ulfaatu. Garuu otoon ani ganniin gadi bahee jecha Sumayyaan fayyadamte san fayyadamee warri musliimaa akkana jedhee dubbadhe. Habeet silaa dachiin tun walii galabbatamtee jirti. Garuu nuti inni isne tuffannee maaliif nama nu kabajuu jira. Fakkeenyaaf akka sabboonaa kana faatu jira. Kan Oromummaadhaan dhiigan walitti utubamnee waliif aarsaa walii kaffalaa jiru. Waliif waa meeqa waliin hojjechaa jiru. Isaan nama akkanaa kana laallee hiriyoota keenya laallee dubbii ishiin dubbatte sanii irra dabsinee too deemne malee amantaa keenya dubbachuu wallaallee miti. Sigalee namni Oromummaadhaaf du'aa jira miti. Akkasuma akkasii miti. Oromummaadhaaf bar lubbuu laachaa jira. Amantaa kiyyaa hundee maa rakkoon. Amantaa kiyyaa hundee maa inni rakkoon. Naaf jiraadha hundi keessatti naaf jiraadha. Ana nama meeqa duwiif narra bu'ee ganna galabbaxee na baaraa bara. Ana mana teroriste bar Oromoon tun. Ana ma gondoritti hin gala gondoritti on gale na wayyaan. Wande as gabbata win ya as gabbinyi galachina. As gabbata. Gadi galatoomi lubbu. Gali bakka anis nan gala gali bo ana afaan kanan hin beekne barreeffama kanan hin beekne. Nachi yaa Oromoo koo jenna. Oolmaa namni hoggaa kuma tokko oole halkan tokko tallayyaa gata maali kunu manna karmaayisi. Gammee galchi ganni gammee galchi. Sabboona gammee galchi. Andoo warra amantaa kiyyaa caalaa barree warra amantaa kiyyaan roobni hin jaalatan. Ijoolleen Ortodoksii hin jaalatan mee jala jira ragaa haa ba'an. Ati isaan jala kaattaa ati isaanii mee ragaa ba'a jala jirti kima ijoolleen kiristaanaa ragaa ba'a. Namni takka nan jaallatan. Fooloorri kiyyaayyuu harka irra caala ijoollee musliimaati. Nan jaalatan anaa mee ragaa ba'a jala. Man jaaladha. Ani musliiman jaaladha si jamman kiristaanii nan jaalattu. Ati jala eegee qeessan an jaan bagan jala eegee qeessa gaa har'aa huddutti gobaana cabsanii bagana qeeyyu. Mee ragaa ba'a dhugaa waaqayyo ani akka jirtuun ijoollee kiristaanaa na jaallattu. Gizee hunda gadda galabbatanii tura abaaraan ijoollee ta'e garuu ani akka amantaa musliimatitti illee nama aarsaa guddaa kaffale nama masgiida ijaarsisiisee eebbisiisee laatedha. Ishii sinigalee miti qoshaafota as jira jirtu kana ani bakkee siniif hin bu'u. Dantaa sinirraa hin qabu warra asirra jirtan kana. Ani gaafan biyya galee harka isaa akkatti hin bal'isee dhufee kan na hammatu abbaa musliimaa qaba. Isin garuu nyam amantaa kiyya kan naa caalee jira. Akkamiin amantaa kiyya dayyuusaan amantaa kiyyaan dubbanne dayyuusadhaan amantaa kooti dubbachuun nama biraa arrabsuudha nama biraa qeequudha. Ani kiristaana jechuun isin biratti nawriitiin argamanitti fakkaata. Jaarsa koodhaa galchaa jaarri dheebotuun sinaa booda. Silkiin galchuu ni dallage wandee as gabba wandee. Rabbi afaan tokko nu haa godhume. Wandee galchi please. Musliim kingi jaa barreessaa galatti. Tokkummaa Oromoo jennu sirra deemnaa gettaa'ee ati waa takkan dubbatee naalatti bulee kaalsii kiyya ta'e paante. No more habibi no more. Sigalee rabiti no more. Kabajaaf malee. Nama jaallannuuf malee nama kabajnuuf malee lik walii himuus dandeenya afaan qaba obboleessoo afaan rabbiin naa kenne dubbachuuf. Maara jirtuuni. Sabboontu faamu itti qabadhu. Maaltu deemamaa jiraanuu naa galuu didee Maara jirtu amma natti maamee giftonni koo natti maamee. Ilma koo mataan gannu galabbatamee mataan akkatti gannu galabbatamee abaaramaa jira nun abaariin hayyachaa irraa barnu namnu dhiisaa abaariin hayyachaa irraa. Ganni waqti ganni lubbusti muka tokko. Akkam baay'ee siyaa lubeetta miti ganni. Akkam baay'ee siyaa lubeetta miti. Ati lammata baatee waa'ee nama gillisabii tokko baay'ee hin dubbatin. Ati amantaa Ortodoksiis bakka hin buutu. Gabuuta. Oromoo bakka buutaati. Nambo ede. Bakka buuta. Nambo ede. Ana kan bakka bu'a boleessa koon haadha koo abbaa kootu bakka hin bu'u. Dayyuusa miti gaani. Dayyuusa Oreemaan. Dhageesse. Kanaafuu. Gammeen akka kiyyaa jimmaa san ta'uuf taa'ee gammeen galatoomi lubbu. Oromoo bakka buutaa. Oromoo bakka buune. Oromoo bakka buutaa bakka buuna. Inni dhiisii. Dhiisi ijoollee kanaaf nama afaan dhiisati ati bakka as yoo ijoollee gargaaru barbaadde ijoollee gargaariin ijoollee gargaarta miti
utuma ijoollee gargaartuu dhukkee sirraa kaasan miti. Dhuguma sitti barani. Hin gargaaru ijoollee hin gargaaru ijoollee hin gargaaru. Haatee kan kanumaan gargaareen dhaabaa bar. Kanaafuu dhiis. Waa tokko dubbatan kaan kun mataa namaa akkatti gadi galabbatan. Aaraan Gondoreetti hin galaayyuu. Gojjabeetti hin gala dhugaa. Isaan sawwayya. Waa tokko dubbatan kaan kun nama fudhatanii jiru. Hin turteeyyuu jaruma fakkaata. Amma deema. Feestaalii qabadhu deem ammoo deem. Deem feestaalii qabadhu atuu isaanuu fakkaata. Yee mililik zar fakkaata deem. Ayo Oromoo people. Ayo Oromoo dhuma kana waan irra kaaya waan. Maalum isin godhee geessu ani maalum isin ta'u meen. Yaa Oromoo namni akkanaa Oromoo kana jaallatu hin jiru dhugaa Waaqayyo. Ani Oromoo kana laphuma hin ishee jaalladha beektaa. Oromoo kana laphuma hin jaalladha. Nama dhagee natti roorristi Oromoon tana yeroo baay'ee. Waa'ee hin dubbanneef natti roorristi bar. Sila mana zim jedhuuf natti roorristi. Si jaallatu kanaaf. Zim waan jedhuuf natti roorristi bar. Si jaallatu bar. Natti roorristi. Kiriidha. Sabboonaa hojii keenyaa sabboonaa hin turte haganaa deemiyee. Sabboonaan hin turte haganaa deemiyee dhabee. Nama kan birrii si kennayu Tiji. Deebiidhaan isaa kun. Hin galchu. Natti himi. Maa rakkatu? Manaa gabbaatu. Maachuudhaan gandaba si firfirsuu akkasittiin. Ati immoo kiyyuu dubbadhu hawwitti dubbadhu hawwiin Keebiya nama kiitti nama kan jamare bidaan. Ganni waa'ee maaliitiin haasaa akkam jirtanuu hundi keessanuu Aboo jirtanii. mana si balleesseera 500 kenneefi bar. I love you. Qoodii sana godhaaf waan godhan Sin jaalladha dhugaa rabbiin haa jiraadhu lubbuu koo bashannaa kanatti maduma si arguu duwwani. Bakka kee qophaa'an lubbuu. amma nama soddomatti Onneen akka inni tigisti mee biyya fiqireedha. Tigisti fiqireedha. hawwichoodhaa dubbattu qoy mee hawwichoodha bareedan hawwichoo dubbadhu beektan agaristi maqaa jimmaa hin dhayini. Hin dhoofnu ishee Jaarsa kootii illee kanama safaran binnatti Abbo yookaan Tiji, waa'ee koomantii nama dubbisoo taate anaa ol dubbiftan bakka ga'eera maal nu fakkeessa kolfaa taphataa ijoollee koomentii tokko cooba hijii mana keessaa koomentii tokko chaa dubbistuun koomentii gaarii gaarii baay'ee jiraanii koomentii ishii keessaa gadhee tokko chaa dubbisuun. Isoo shamarree sirratti Kuni karaa tokko tuushii bakka malaa koomantii jallataa malee dubbisuu bar. Tuwaaza. San jedha bar. I love you kanneen jafaan dubbattuun himemu. Amma maalumaafuu galatoomaa waaqessi na eebbisuuni. Sabboonaan san jedhatte. Gammee. Oo. Maal naan jettee? Nagaa ta'a. love you jimma habibti thank you love you Laa laa yaa Baay'ee ati immoo. koomentii baay'ee keessaa tokko bichaa dubbisti gisti maal Ganni. jettee? Sana sii fuudheera. oko Sii fuudheera sana. eshi galatoo habibi thank you I love you Jimma jaa asirratti barreessaa. Jimma King jaa barreessaa.